Akkam jirtu daawwattoota beekaatu bakka jirtu hundumattuu nagaa rabbi isiniif haa ta'u jecha sagantaan arrasii qabadhee dhufee namoonni baay'een karaa keessaa nagaawwattaniitiin jirtu obboleewwan keenya dhiiraatiif kan qopheesse viidiyoo kana akkasumas ijoolleen shamarrees daawwachaa jirtu yoo ta'e faayidaa qaba maaliif abbaa manaa keessan illeen rakkoo isin quunnam gubbaatti wal gorfachaa walitti furmaata argachuuf isin fayyada waan ta'eef beektanii. Kanaaf sagantaan keenya irraa egaa namootni abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii walqunnamtii saalaa yeroo godhanitti inni abbaa manaa dafee kan dhangalaasu yookaan immoo kan dafee fedhii isaa xumuru yoo ta'e furmaata akkamiitiin wanta kana dhaabuu yookaan furmaata argachuutiin danda'a kan jedhu wanta afur isinii qabadhee dhufeetan jira. Aga dhumaatti yoo na waliin turtan furmaata argattu dheetan yaada maaliif yeroo baay'ee walqunnamtii saalaa irratti haati manaa fi abbaa manaa walii galuu baannaan yookaan furmaata argachuuti baannaan rakkoon karaa kana dhufu baay'ee guddaa akka ta'e hundumti keenya ni beekna. Aga waliikuu aga addaan bahutti illee sadarkaa kanatti akka isaan wal ga'an beekamaadha jechuudha. Kanaaf rakkina keessattuu karaa yeroo baay'ee rakkoonni akkasii kun ijoollee dhiiraatti kan inni mudatu dafanii carraa dafanii fixuu yookaan dafanii dhangalaafachuun wantoota akkasii kun yeroo baay'ee dhiira mudata jechuudha. Kanaaf rakkinoota kana furmaata kennuudhaan haadha manaa kee wajjin gaa'ela gaariif jireenya gaarii ta'e jiraachuudhaaf dirqama furmaata isaa beekuutiin qabda. Furmaata kanaaf immoo yeroo baay'ee namoonni baay'een qoricha garaagaraatiif fayyadamu jechuudha. Qoricha garaagaraa waggaan isin jedhu qorichi dafee akka namni dhangalaafne taasisu qorichoota garaagaraa fayyadamuudhaan namoonni furmaata isaa furuudhaaf yaalii godhanii innis immoo miidhaa guddaa akka inni qabudha jechuudha kan beeknu. Maaliif namoonni qoricha fayyadamanii yeroo kamillee yeroo hundumaa yoo qoricha fayyadamuudhaatiin baatanii qaamni saalaa isaanii akka hin dhaabbannee fi dafanii akka isaan fixatan illee akka isaan taasisudha jechuudha kan beekamu. Kanaaf guyyaa irraa karaa afuriin siisteema karaa afuriitiin akka hin goone utuu qoricha hin fayyadamin karaa uumamaatiin akka dafnee hin xumurre yookaan immoo haadha manaa keenya sirriitti gammachiisne isa booda xumuruu akkamittiin dandeenyu kan jedhudha kan isin qabu jechuudha. Kanaaf aga dhumaatti na waliin turuudhaan furmaata argattu jedheetan yaada. Aga dhumaatti na waliin tura. Tole egaa gara egaa kottu isin dabarsiin dursa namoonni chaanaalii kootti fudhataatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a akkasumas namoonni immoo chaanaalii keenya daawwachaa jirtan laayik sheer gochuudhaan rakkinoota garaagaraatiif furmaata hojjennee kan nuti dubbadhu namoota garaagaraa bira akka isaan gahee namoonni itti fayyadaman taasisuudhaan isinis gahee keessan ba'an isiniin jedha. Gara viidiyoo keenya irratti hoggaan isin dabarsu carraa dafanii fixuu yookaan dhiironni dafanii walqunnamtii saalaa gubbaatti dafanii fixanii haadha manaa isaanii gammachiisin dafanii dhangalaasan akkamitti furmaata argachuu danda'u inni jedhu inni tokkoffaanii yerootti walqunnamtii saalaa gochuudhaaf jedhanitti golgaan walqunnamtii saalaatiif fayyadu ni jira. Golgaa hoggaan isin jedhu dhukkuboota garaagaraatiif akka hin saaxilamneef golgaan fayyadamnu ni jira. Golgaa sana maqaa isaa yoo gaarii miti maaliif yuutuubii irratti afaan Ingiliffaa waan ta'eef rakkoo fiduu danda'a waan ta'eef jechuudha. Golgaa sana lama gochuudhaan jechuudha fayyadamuun baay'ee gaariidha. Akka isin turtan isin fayyada jechuudha. Maaliif akkamittiin isin fayyada? Yeroo baay'ee walqunnamtii saalaa gubbaatti rigasni ni uumama. Rigasni qaamaa yeroo uumamutti qaama keenya keessatti naannoo qaama saalaa keenya gubbaatti argamanii baay'ee sensitiivii kan ta'anii fi haala salphaa ta'een fedhii keenya kan kakaasanidha jechuudha. Isaan suni akka isaan qaama ishee waliin wal riganitoo warri guudhaan akka isaan dafanii inni dhiiraa sun akka dafee dhangalaasu taasisa jechuudha. Kanaaf golgaa fayyadamuun immoo golgaa tokko qofa osoo hin ta'in golgaa lama walirratti darrabdee yoo fayyadamtu qaamni rigiinsi qaamaa sun akka inni irratu taasisa jechuudha. Rigiinsi qaamaa yeroo irratutti qaamni keetii fi qaamni ishee warri guudhaan haala salphaatiin akka dhangalaafattu hin taasisu jechuudha. Inni kan biraan immoo fakkeenyaaf dhiironni tokko qaamni saalaa isaanii xiqqaa ta'anii darrabatanii yeroo isaan fayyadamanitti yookaan waggaa san lama fayyadamanitti akka inni qaamni saalaa isaanii guddinni qaama saalaa isaanii illee akka inni dabalu taasisa jechuudha. Kanaaf golgaa lama darrabattee yeroota muraasaaf torbatti guyyaa 3 yookaan guyyaa 4 haala kanaan shaakalchiisaa dhufuudhaan turtiin ati walqunnamtii saalaa gubbaatti gootu akka inni siif dheerataa deemuutiin taasisa jechuudha. Isa booda golgaaleen fayyadamuudhaatiin baatte akka ati walqunnamtii saalaa yeroo gootu daqiiqaa dheeraadhaaf walqunnamtii saalaa gubbaatti turuu dandeessuu fi akka ati ishee gammachiisuu dandeessu taasisuudhaan si fayyada jechuudha. Kanaaf inni tokkoffaa fi inni jalqabaan golgaa sana lama walitti darrabdeetiin fayyadamuudhaaf yeroodhaan waan akkasii shaakalchiisuu jechuudha qaama ofii.
Inni lammaffaanii yerootti wal qunnamtii haadha manaa kee wajjin wal qunnamtii saalaatiin gootu inni lammaffaan baay'ee furmaata ta'a jedheetan kan yaaduu fi yeroo baay'ee namoonni baay'ee itti fayyadamuudhaan furmaata kan isaan argatanii sirriitti haadha manaa kee wajjin walii galuudhaan haadha manaa kee wajjin dirqama irratti walii galuutiin qabda jechuudha. Irratti ergi wal amansiistaniitiin booda yerootti wal qunnamtii saalaa gootaniitti jechuudha. Yeroo sanyiin kormaa qaama dhiiraa keessaa bahuuf jedhutti yookaan fedhiin kan kee ga'ee yerootti bahuuf jedhu sanatti qaama saalaa ishee keessaatiin baaftee daqiiqaa muraasaa yookaan seekendii muraasaa fi cimsitee qabuudha jechuudha. Cimsitee qabuu kan jedhu akka qaama saalaa ishee keessaa sanyiin kormaa sun akka hin dhangalaanee fi tursiisuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo funcoofnu funcaan yeroo funcoofnu funcaan gidduutti addaan kuttee funcaan sana dhaabuu jechuudha. Funcaan sana gidduutti addaan kuttee immoo dhaabduu simmeetitti dhaga'amu jira. Akkasii dhukkubuu maaltu dhaga'amuu danda'a. Garuu simmeetiin isaa baay'ee cimaadha. Inni kunis akkas jechuudha. Yerootti sanyiin kormaa qaama kee keessaa dhangala'uuf jirutti qaama ishee keessaa dhangala'uuf jirutti qaama ishee keessaa baasuudhaan sirriitti qaama kee kottoonfachiisteetiin qabuu yaalte jechuudha. Akka hin dhangala'aniif. Haala kanaan daqiiqaa seekendii 15 seekendii 20 yeroo kana tursiisaatiin shaakalchiisaatiin deemtu guyyoota muraasaan booda akka qaama kee keessaa wal qunnamtii saalaa yeroo gootutti akka sanyiin kormaa dafee hin dhangala'aniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Garuu haadha manaa kee wajjin dirqama wal amansiisuutiin qabdu jechuudha. Waan akkasitti irratti mari'attanii sirriitti erga wal amansiistaniitiin booda isheen fedhii kee kana siif eeguudhaaf yaalii isheen gootu irratti kan inni hundaa'u jechuudha. Kanaaf haala kanaan daqiiqaa muraasaaf akka sanyiin kormaa qaama kee keessaa hin dhangala'aniif qaama ishee keessaatiin baaftee tursiifta jechuudha. Inni tursiifta daqiiqaa seekendii 5 seekendii 20 seekendii 10 haala kanaan tursiisaa yeroo itti deebiftu qilleensa rukuchisaa yeroo itti deebiftu akka sanyiin kormaa qaama kee keessaa dafee hin dhangalaane taasisa jechuudha. Inni kun baay'ee furmaata guddaadha. Yeroo baay'ee dhiironni dafanii too sanyiin kormaa qaama isaanii keessaa dafee dhangala'u yookaan immoo dafanii fixatanii namoota yeroo baay'ee fedhii isaanii ofiin ofirraa baasanidha jedha saayinsiin akka jedhutti jechuudha. Namoonni fedhii isaanii dafanii ofiin ofirraa baasanii qaamni isaanii sa'aatii itti wal qunnamtii saalaa godhutti tishuun isaanii dafee haala salphaatee rigata uumamuun qaama isaanii keessaa sanyiin kormaa akka dafee dhangala'u taasisa jechuudha. Maaliif naannoo qaama isaanii keessaa naannoo kam yoo tuqame sanyiin kormaa akka dhangala'uu danda'u ofii isaaniitiin waan beekaniif jedha. Kanaaf namootni waan akkasii gootan illee irraa of eeggachuutiin qabdu balaa gurguddaatiin illee ni qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haala kanaan akka sanyiin kormaa qaama keessaa hin dhangala'aniif tursiisuudhaan yaalii gochuudhaan qaama ishee keessaa baaftee seekendii 20 fi 15 tursiisuu jechuudha. Qilleensa rukuchisaatiin deemta. Yeroo simmeetiin kee qorraatiin deemu deebiftee itti deebita jechuudha. Itti deebitee akkasumatti tursiisaatiin deemta. Baay'ee ulfaata. Yeroo jalqabaatiif guyyaa 5 guyyaa 4 fi wantoota akkasii yeroo yaaltutti baay'ee sitti ulfaachuu danda'a. Cimaa ta'uu danda'a jechuun tursiifachuu dadhabuu dhiisuu dandeessa. Garuu yaalii keessa guyyoota dheeraati yaalii keessa inni kun baay'ee furmaata guddaatiin ta'a jechuudha. Maaliif qoricha fayyadamuurraa inni kun furmaata guddaatiin ta'a. Qorichi miidhaa garaagaraatiin nama saaxiluu danda'a. Dhukkuba kaleetiif illee saaxiluutiin danda'a. Maaliif kaleen qaama keenya keessatti yerootti funcaan qulqulleessee xuraawaa keessaa baasee tokko gara alatti akka inni bahu yeroo godhutti qorichi sun kan inni qulqullaa'ee hafu kalee gubbaatti jechuudha. Kaleen immoo akka inni daameeji ta'aa deemu taasisa jechuudha. Kanaaf qoricha fayyadamuu dhiiftanii haala kanaan furmaata barbaadaatiin deemtanii barbaachisaadha. Wal qunnamtii saalaa immoo haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti furmaata guddaa jaalala kan fidu isa waan ta'eef dhiirri sirriitti haadha manaa gammachiisuu danda'uutiin qabaate manaa abbaa manaa sirriitti gammachiisuu danda'uutiin qabdi jechuudha. Kanaaf inni lammaffaa isa kanadha. Inni sadaffaan furmaata jedhee kanan yaadu yerootti wal qunnamtii saalaa gootanii haati manaa fi abbaa manaan jechuudha. Poozishinii isin fayyadamtan yookaan poozishinii isin fayyadamtan sun baay'ee murteessaadha jechuudha. Poozishinii yookaan isin jedhu saayidii yookaan immoo siree keessan gubbaatti ciistanii haalli isin wal qunnamtii saalaa gootan sun baay'ee murteessaadha. Baay'ee asirratti viidiyoo kanarratti ijoolleen shamarree dhaggeeffachaa jirtu yoo ta'e kun mistira yookaan dhoksaa dhiiraadha kan isin dhaggeeffachaa jirtan waan ta'eef dhaggeeffachuu baatanii riifitiin ture dhiira kan dhaggeeffachuutiin qabu furmaata dhiiraatiif waan ta'eef namoota namni sadii waa'ee kanarratti nagaawachaatiin turtan kanaaf jedhetan dubbachuutiin barbaade anis wanta dubbisa irraatti kan argadheedha jechuudha. Kanaaf inni sadaffaanii fakkeenyaaf wal qunnamtii saalaa yeroo gootanii yeroo baay'ee inni dhiiraa qofti irra gubbaa ooleetu kan wal qunnamtii saalaa gootan yoo ta'e inni sun rakkisaadha jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf dafanii dhangalaasuudhaaf yookaan dafanii fixuudhaaf furmaata inni ta'u inni guddaani
inni dhiiraa jala oolee isheen dubartii irra ooluudhaan walqunnamtii saalaan godhamu irratti biyaansi daqiiqaa muraasaaf turtii akka inni godhu taasisa jechuudha. Isa dhiiraatiif furmaata ni ta'a jechuudha. Maaliif inni dhiiraa yeroo jala oolutti isheen dubartii irra ooluudhaan sochii yeroo isheen gootu inni dhiiraa maashaan qaama isaatii akka inni sochoone taasisa jechuudha. Maashaan qaama isaatii akka inni sochoone yookaan inni jedhu humni inni luus godhu yookaan humni inni baasu hin jiru jechuudha. Kanaaf dhiigni isaa akka inni tasgabbaa'uu fi sochiin qaama isaatii akka inni taragaaggaa'u taasisa jechuudha. Yeroo kanatti walqunnamtii saalaa gubbaatti yeroo muraasaaf yookaan daqiiqaa muraasaaf akka inni turu isa taasisa jechuudha. Inni kun yeroo dheeraadhaaf furmaata ta'us baatu yeroo muraasaaf garuu walqunnamtii saalaa godhamu gubbaatti daqiiqaa muraasaaf akka turtii gootu si fayyada jechuudha. Kanaaf haala kanaan fayyadamtaniis turtii gootan irratti jijjiirama fiduu ni dandeessu. Isheen dubartii irra gubbaa ooluudhaan sochii isheen gootu inni jala ooluudhaan sochii hin godhu yoo ta'e furmaata ni ta'a jechuudha. Daqiiqaa muraasaaf fakkeenyaaf walqunnamtii saalaa duraan daqiiqaa lama irratti kan itti xumurtu yoo ta'e gara daqiiqaa sadiitti akka itti horsiisuu si taasisa jechuudha. Gara daqiiqaa afurtti akka horsiisuu taasisa jechuudha. Kanaaf haala kana fayyadamuudhaan illee biyaansi daqiiqaa muraasa akka itti dabalaatiin deemtu taasisa jechuudha. Inni kun yeroo dheeraatiif furmaata ta'uusis baatu furmaata ta'a jedhamee kan yaadamudha jechuudha. Akkasumas namoonni baay'ee illee fayyadamuudhaaf kan furmaata argatanidha jechuudha. Kanaaf inni sadaffaan poozishinii isin fayyadamtanis baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf irra ooluuf jala ooluun adda addummaa guddaatiin furmaata guddaa akka inni qabu akkasiin beekuu barbaadan jechuudha kan inni dubbadhu. Daqiiqaa dheeraadhaa fi ishee qopheessuu yaaluudha inni arfaffaan. Ishee daqiiqaa dheeraadhaaf ishee qopheessuu yaaluu hoggaan jedhu walqunnamtii saalaa eegaluu keetiin dursa isheen akka isheen qophooftuu fi fedhii akka isheen qabaattu taasisuudha jechuudha inni arfaffaan. Inni sun faayidaa inni siif kennu isheen qaamni ishee reedii hoggaa ta'utti walqunnamtii saalaatiif erga ati qopheessiteetiin sirriitti yeroo isheen qophooftutti qaamni ishee akka inni banamaa deemu taasisa jechuudha. Qaamni ishee banamaa yeroo deemutti ati immoo ishee yeroo qopheessitutti ati kan kee akka inni turu shaakalchiisaatiin jirti jechuudha. Akkuma jalqabdee walqunnamtii saalaa gochuutii fi ishee aga qopheessitutti daqiiqaan gidduu kaatti kiftatiin jiru suni akka kan kee turaa deemuu fi isheen immoo qaamni saalaa ishee akka inni banamaatiin deemu yookaan immoo fedhiin ishee akka dabalaatiin deemu taasisa jechuudha. Yeroo ishee qopheessitutti naannoo qaama saalaa ishee gubbaatti dhangala'aan oomishamu ni jira. Dhangala'aan oomishamu suni qaamni saalaa ishee akka inni banamuu fi reedii akka isheen taatu taasisa jechuudha. Yeroo kanatti walqunnamtii saalaa yeroo gootanitti qaamni saalaa ishee baname yookaan ishee reedii taate jechuun rigiinsi qaama keessan gidduutti uumamu sunillee akka duraan yookaan akka dhiphina jiruu fi bal'ina jiru sanarratti baay'ee murteessaadha jechuudha. Dhiphina jiru gubbaatti walqunnamtii saalaa kan itti gootu yoo ta'e dhiphinni jiru qaama keetiif qaama ishee gidduutti rigiinsi uumamu suni akka itti daftee fixattuuf yookaan akka itti daftee dhangalaaftu si taasisa jechuudha. Garuu qaamni ishee banamee qophooftu taate ishee reedii taate jirti taanaan garuu rigiinsi jiru sunillee akkasuma duukaa qannasaatiin deema gadi bu'aatiin deema waan ta'eef daftee akka ittiin dhangalaafanneef si fayyada jechuudha. Kanaaf dursanii qopheessuun baay'ee dursanii qopheessuun kana qofaaf utuu hin ta'in viidiyoo kan biraarrattis dubbadheetan ture. Isheen illee fedhii akka isheen guutamtuu fi walqunnamtii saalaan godhamu sun gammachuudhaan akka isheen guutamtu ishee taasisa jechuudha. Kanaaf gaaffii keessaniif aga tokko furmaata kan ta'u deebisanii laadheetan jira jedhee yaada. Gaaffii kan biraas qabaattan namoonni na gaafachuutti barbaadan karaa WhatsApp kootii karaa Telegiraamii kootii seentanii na gaafachuutti hin dandeessu. Furmaata hin ta'a kanan jedhu isiniifan dhiyeessa dubbisuudhaan wantoota garaagaraatiin irraa fudhachuudhaan isiniifan dhiyeessuutiifan yaada jechuudha. Mana keenya dhuftanii qaanii wanti ta'e tokkollee hin jiru furmaata dhala namaatiif wanti jedhamu qaaniidha jedhamee wanti nama saafachiisu duuba deebi'u hin jiru barumsi qaanii hin qabu. Baayoloojii kutaa 7 kutaa 8 yeroo barattu barsiisaan kee yookaan barsiiftuun kee sirriitti wanta jiru sitti maatiin kan isheen nu barsiiftu jechuudha. Kanaaf qaanii wanti ta'e jira jedheetan yaadu jechuudha. Kun kutaa gadiitti kutaa 7 8 waa'ee barachaatiin guddannedha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ergaan keenya irraa kana fakkaata aga tokko dhiirota walqunnamtii saalaa gubbaatti dafanii dhangalaasaniif furmaata ni ta'a jedhee kana yaadesiniif dhiyeesseetan jira. Akka dhumaatti waan nu hordoftaniif galatooma barumsa irraa argattee jirtu yoo ta'e koomentii gubbaatti naa barreessuudha yaada qabdannaaf himuu dandeessu. Isinitti tolee jira ta'ee jennaan immoo laayik gochuudhaan nama kan biraan fayyadamu immoo sheer gochuudhaan nu waliin dhaabbachuutti hin dandeessu. Galatooma teenkiyuu bakka jirtetti nagaan isiniif haa ta'u nagaan tura. Viidiyoo keenya